Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jaljalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladhaa jirtu isiniin jechaa egaa ka tanaan dura viidiyoowwan isin beeksiseen ture waanan beeksise tokko hojiirra noonaan oolchaa kanan oolche san immoo qabadheen kara keessan dhufaa isiniin jechuun jaaladhaa warroonni chaayinaala keenya faarawaa ta'an garaatan sabskraayibii godhuun maatii keenya taachuun gaman maan affeerraa kootii warroonni immoo nafaata turtii gootan hedduu tokko galatoomaa isiniin jecha warroonni yaadas qabaatan oggaa jiraattanii gaafilee adda addaatis waan hojii kooti wal qabatanii soggaa jiraattanii saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa akkasuma bilbilli kiyyallee immooyyuu taambileelii gubbaarra hin taa'a ammas immoo isiniifan teechisaa akkasumas immoo sagaleedhaan duwwaa 945 hodhaa mana keessatiidha jechuudha yeroo kana keessa hoddaan gaariin dhawamaa jira jechuudha isinitti argisiiseen ture masoobii koo ani bitee yeroo darbee akka ala akkanitti gisee ilaaltan alaan keessa argitu hoddaan kun hodhaa manaatidha isiniin jedha ani gundoo isinitti argisiiseen ture yeroon darbe ofii kiyyaafan hodhadhe garuu tanaan dura ani biteen beeka jechuudha gundoo biteen beeka kanan ofii hodhadhee fi kan mana kan alaa bitee walitti iyyuu hin dhufu jechuudha gundoon kun akkatti bareedu qaqallina isaa ittuu hodhaa waraansa isaa ittuu warroonni kaawwummaa kanaa qabdan ni beektu jechuudha obboleettii tokko meeshaa na biraa qabdi egaa kan masoobii namni xalabate nama lamaadha kan tokko hodhamee bahee masoobii kanarraa fuudhan isinitti argisiisa isiniin jechuun jaaladhaa hodhamee isheen kun meeshaa na biraa qabdu wajjiniin kan deemudha jechuudha meeshaan illee hojjetamaa fi jira meeshaa mana guutuudha jechuudha meeshaaleen mukaan hojjetaman mana guutuu na biraa qabdi isa wajjiniin kan deemudha jechuudha gundoo isinitti argisiisee kun isin biraan ga'een isinitti argisiisa migiraan hodhaan akkanatti hodhame isinuyyuu laaltanii fayyaduu dandeessan bareedina isaa waraansa isaa akkaataa isaa urufatti bittanii illee yookaan nama sodhisiistanii argitanii jirtu kan mana keessattii fi kan alaa jechuudha garaagarummaa isaa gundoon kun soraadhaaf maal jedheen isinitti hima biddeen baafachuufis taanaan maal jedheen isinitti hima hin galabbaxama garuu soraan aamuman isinitti hima waa'ee hodhaa waanan beeku fedhe jechuudha kuni soraati baay'ee sirriitti soratee fi hagaan galtuu gaafa biyya galtuu kaan sortuu wanni sorruun jira wanni hagaan golluun jira callifamee nyaatamu wanni bilchaate achumatti hafa jechuudha nuti itti dadhabnee itti qopheessinee keessattuu hoftuun gizee ga'u shiroo hin sortaa keessaa guutaa hatta kakkaamaa nama fakkeenyaaf shiroo qoteen qabu waan ta'eef kakkaamaan bita kakkaamaa fidee bitee galuu miicceen isinitti argisiiseera tanaan dura nan sora ganaan soree guuraa qaba wanni dhakaa gurguddaa kana qaba soreen keessaa guura jechuudha kan biddeen hin baafadhuu fi kanan ittiin soradhu gundoo garaagaraan qaba jechuudha kan ittiin soradhu kanan hodhadheedha kaan immoo kan biddeen hin baasu kanan achitti bitee jechuudha isiniin jechuun jaaladha gundoon tana gatii isaallee na gaafachuu dandeessu gatiin ishii 400 nan biteef jechuudha nan hojjisiiseef bittaa gabaatiin nan hojjisiiseef abbuma masoobii kanaatan hojjisiiseef jechuudha yeroo baay'ee gatii tokko nutti naan jettu waan ta'eefan takka turu nan dagaddeedheen amma jalaas bitti maatuudha 400 jechuudha kan bakkeetii fi kun kan hojjisiisanii garaagarummaa qaba ama masoobittan darba haadhuma takkaadha jechuudha masoobii kana laalaa jirtu kunuuti masoobii jabaa guddaa bareedaa ta'eedha jechuudha irraa fuudhan isinitti argisiisa masoobii akkatti qotot jedhee hodhaan qaqallatee keessattuu jechuudha masoobii akkanatti qaqallatee to bareedee hodhamu manatti yoo ta'e malee warra manaa waggaa ta'e malee kan hodhisiisaa inuma akkanatti hin argamne jechuu jaaladha masoobiin kun guddaadha akkatti tariitti gisee suuraa laaltan xiqqaa isinitti fakkaachuu danda'a masoobii jabaa fi bareedaa ta'e isiniin jechuu jaaladha kunuuti masoobiin kun harkuma kana hodhetu baay'ee bareeda keessi isaallee jechuudha yeroollee qaba kuni amma maalinni caafii isaa bichaa loggomsiisuudha yooni akka carraa nama loggomu argee loggomsiisee tan bareechetoo geessaaf jechuudha kanan geessuuf meeshaa na biraa qabdi wanni amaanaa qalbii miti jechuudha yeroo baay'ee ijoo ani waan amaanaa sirriitti dhaammadhu maatiin isinitti kennattanillee akka amaanatitti warra beeku ta'uu qaba jechuudha dhugaa haga ammaa namni galateeffadhu jira meeshaaleen galee carqii isaatillee soofadhaa hodhisiisee fi meeshaalee gale san
ergataa booda warri abbaan manaa gaarii ta'e suuraa kaasee kan naa erge jira jechuudha. Nagalateeffatee siisi firoomsachuu qabna kan naan jedhe jira. Akkasuma immoo qormaata kanatti fides hin jira jechuudha. Hojii keessatti wanta akkanaa hin jira. Yeroo baay'ee namni achitti isinirraa isinitti kennattan nama amanamaa ta'uu qaba. Akka anillee dhugaa hojii kiyya irratti namni mudoo tokko badii koo malee dubbate harkaan hirriban qabu boqonnaan qabu. Maaliif yeroo kamuu haga naa danda'ame hir'ina baay'ee qabaachuu nan danda'a nama waan an ta'eef jechuudha. Garuu haga naa danda'ame waan qulqullina qabuu fi waanuma nama gammachiisuun dalaga. Waan hin taane gaafa dhaga'u immoo lapheen koollee na bu'asin jechuun jaaladha. Masoofni obboleettii kooti kana fakkaatan isiniin jedhaa baay'ee bareeda duubaaf fuulduraan ilaalaa fi hedduu tokko bareeda qaqallaadha. Meeshaa manaa wanni jedhamuufiyyuu hodhaadha. Waraansa isaati kan dibeellee kennu waraansa isaati jechuudha. Qaqallina isaa shutaan itti shutatan shutaa isa haamamu sanii fi migiruma immoo kanuma migiruma caccabaatti shutatee ta'uu sin jira. Kanarraa kan ka'ee hojjisiifattee obboleettiin koo xumuramee fi jira jechuudha. Meeshaa ishii wajjin gaafa kan galchu walumaan ilaalla jechuudha. Mana ishii keessattis immoo iyyuu egaa fedha waaqayyo waggaa ta'e meeshaa kana fuudhetuman dhaqa'ee yaada achi teechiseetifin ishiinillee abbaa manaatidha kan narraa fuudhu. Nee dhaqeetan meeshaa kanallee teechisee gaafa dhumate meeshatu mukaatitu iyyuu hojjetamaa jira. Ijaa ta'eef gaafa inni dhumate wajjin geessina. Masoobiin kun guddaa masoobitti. Masoobii kiyya hin caala tanaan dura masoobii namni irratti hojjete kiyya baay'isawee akkanatti hoggaa goote ala argita. Hurjii lakkoofte jechuu hin danda'amu. Kun waraansi isaa kan toledha kan baay'ee bareededha. Kunuuti hodhaan isaa isinumtuu faraduu dandeessu. Kun isinitti sikseetan isin argisiisa. Ofitti buutanii waan isinitti buute waan ofitti butuun qabu akkaataan inni itti hodhame bareedina isaa waraansa isaa anna biratti hojjetameef osoo hin ta'in an hojjisiiseef osoo hin ta'in ofumaaf of farada jechuudha. Meeshaaleen bareeda ta'in isin jedha. Kanaafan kaameeratti siksee isinis immoo waan jettanii fi waan faraddan inni qabduu isin jechuun jaaladha. Hodhaa kana laaltanii to'i baay'ee bareeda. Warroonni ammallee mana keessatti kan akka gundoo kan akka masoobii hojjisiifachuu barbaadan baay'ee ijoolleen kan kuulatidha kan nagaafachaa jirtan jechuudha. Amma kan kuulli oovarii ta'ee jira. Namni gatii isaa waan jennee himannu nama wallaalchisaa naan jedhan nama lama akkas gaafadheen ture. Warroota tanaan dura kuulan hojjechaa ture jechuudha. In sodaatan gatii isaatu himachuu. Fakkeenyaaf kuulli meeqan binneet nu immoo harka keenya meeqa himannaa jedhee namni inni sodaate jechuudha. Gatii isaa waan jiruunatti himuu isinin jechuun jaaladhaa. Egaa ka viidiyoon tiyya kana fakkaatti gatii kana nagaafachuun keessaniin oolu waan ta'eef gatii isaa isiniifan himaa. Warroonni barbaadan ammallee na dubbisuu dandeessu. Kun xumuramee jira. Nama lamaadha jechuudha. Namni qabdii kennate kan qabdii tokko guutuu kennate haati kanaa jechuudha. Haati kanaa guutuu isaa kennate ofirraa xumurte isinin jechuu jaaladhaa. Kan tokko immoo qabdii kennite. Daanteliin kun baay'izawee abbaa miti kan itti bitee daantelii akkamii akka jaalatuun waan hin beekneef daanteliin kun kiyyaadha jechuudha. Daantelii kootiin itti shaffanee tarii haala kamiin bifa kamiin abbaan akka jaalatu abbaa laalitan itti bitee ituma galchaaf jechuudha. Bakkuma tokkotti isiniin jechuun jaaladhaa. Hodhaa kana 4,000 hojjisiiseef jechuudha. 4,000 hojjisiiseef isiniin jechuun jaaladhaa. Bareedina isaa waan an jaaladheefidha. Fi kan manaa waan ta'eef baay'izawee kiyyallee sanumaadha jechuudha. Sanarratti jagjaaggadha. Kanarratti hodhaan isaa ol galabbaxamee gundoo kanarratti akkanatti ol galabbaxamee kan hodhameedha. Bootaan ka'umsi isaa gaafa citu gundoon gadi haftii masoobiin kun ol hafa jechuudha. Haala sanidha jechuudha. Yeroo baay'ee kana waan jedhu gabaa hadheessuuf osoo hin ta'in haala hojii namaatirra kan ka'edha jechuudha. Kanan kana jedhu warroonni biraallee warri barbaadan kana dubbisuu dandeessanii himuun kee hin jira. Waassaappiin koo hin jira. Isiniin jechuun jaaladhaa. Warroonni waan biraatillee hojii mukaatirratti jechuudha. Kan akka soofaa kan akka xarapheezaa egaa ka'amma danda'ameen deebii keessan nan deebisaa. Warroonni akka soofaa keessattuu amma mucoomni seenee jira. Meeshaalee warroonni xalabachuu barbaadan hundi keessanuu na dubbisuu dandeessu. Isiniin jedhaa yaada keessan yaada bilchaasisoo taate waan barbaadan naatee jiftanii achiin booda isin keessummeessuu danda'a. Tariitii konneekshinii yoo ta'een alatti ani yaada namaa dafee tan deebisa isiniin jechuun jaaladhaa. Viidiyoon koo kana fakkaataa yaada qabdanii fi asirrattis immoo wanni koomentii kennitanis hoggaa jiraate naa barreechuu dandeessanii hedduu tokkoon isin jaaladha. Dhugaan isiniin jedha. Kan nama kabaje kabajamaadha jedha. Na kabajjanii na jaalattanii
فيديو كو هذا الأمان على التن هدو تكو غلطو ما نسمين جيتو جالدا هذا أما ربي قد تسابقو هنن غلطي فدوغا إسنين ناس جاي والفينا سننا قبدن كبجا سننا قبدن لالت سننا قبدن نهار جاي برولة واقع كوتي قد إسنو ما يتشودا والفيني كو سن جيتو جالدا هدو تكو نسمين جالد هرنا ننقبا هرنا ما كو وجني ندرسي تاني الرانا يقدني channel akkoollee naa guddisaartu isinin jechuun jaaladha turtii gaarii naa qabaadha.